Waan kina jechuudha jechuudha kan agarsiisana kana jira jechuudha ol fudhatee wanti hundumtuu naaf agartan kana jechuudha nyaachuu qofaa ta'e kottaa haa nyaannu isiniin jedha. Kottaa haa nyaannu akkasiin jawaabbileen like subscribe share gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Video yeroo laaltanii sodaachuun godhin keessaan beekna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arka fuune hordoftoota kabajamtoota koofeetu akkam jirtan obboleen kiyya nagee qabdanii akkasiin nagee qabdan inshallah abdiin qaba. Anis nagayaan qaba alhamdulillah rabbiin galanne haa ga'u isinis baga nagaa taatanii bakkuma jirtanitti nagaa rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu. Har'as viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra jechuudha. Nyaata hojjechuurraa isinirraa badee jira jechuudha. Maaliif sababni isaa innaan viidiyoo hanga dhumaa ilaalta waan ta'eef jechuudha. Kanaafiin viidiyoo hojjetamu kamiyyuu hanga dhumaa ilaalaa isiniin jedha. Isarraan kaafee damootu like subscribe gochuuf hin dagatinaa. Viidiyoo yeroo laalta osoo like tuqin keessaa hin bayina. Asumaaniin warroonni dura maatiin haftaata hedduu takkaas hin jaaladha hedduu takkaas hin galateeffadha. Warroonni maatiin haaf hin taane kottaa maatiin haftaas hin jedha. Walmalee homaan qabnu walaa jajjabeeffannu harka walaa qabannu. Kota maatiin haftaas hin jedha. Asumaaniin wanti narraa hojjechuu deemu diyaa isaadhaan hojjechuuf hin deemu jechuudha. Akkuma agartan kana kun lukkuudha jechuudha. Saafuna isaatiin hojjechuu deema. Kun lukkuudha jechuudha. Inni kun dammoo kuduraadha. Shunkurtaa asitti kukkutamee jira. Kana makiinaadhaan inni kukkute. Kana dammoo akkumaaniin ciree jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Inshaallah walitti dachaan jechuudha. Kino barbaree itti godhachaa jechuudha. Barbareen kuni ho'ituu miti. Giddooftuudha adii malee jechuudha. Aramni nyaattee hin dandeettu gosa ho'aa ta'e jechuudha. Kun jechuudha irdiidha. Kun kasbaraadha jechuudha. Akkuma agartan kana. Kamuun akka dariidha kuni. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Kun filfiliidha jechuudha. Filfila aswaadiidha. Kuni bizaariidha jechuudha. Kamooniidha jechuudha. Agartan kana waa baay'eetti naqamee jira. Kun soogidda jechuudha. Kuni soogidda. Kuni dammoo garafaadha. Kuni garafaadha. Kuni maajooniidha. Ishee lama abbaa lamaan itti godhee. Silakaa jiru
Genjebilaa fi qullubbii adii. Saaluna bareeda ta'e tokko ni jira. Akkatti gammada nageen qaba. Koomiti jala waan gaarii ta'e waan bareeda jedhaaf qaba. Shunkurtaadha kama daakaan ta'e makiinaadhaan. Saaluna wanti isin beeku qabda akkara barbaadanii anta barbaadanii hojjechuu dandeessan jechuudha. Akkuma tokkotti osoo hin taane kaduu shunkurtaa kuduraa bilcheessanii isaanii gubbaa naqanii isin jira. Akkaataa hedduu hojjechuu dandeessan jechuudha. Osoo hin bilchaanne akkamitti ilaaltu. Asira loonii jechuudha. Akkuma agartan kan asira loomiiti. Injera zayta kun kuduraadha dinnicha
كنا أصلا في تقاس ديمة بودن كنا كم قرصان كان جسودا كانت ديمة كهرا أي ديمة سافر كلها كانت ديمة كمان jechuudha lukkuu yeroo bilchaattee foolii qabdu waan ta'eef foolii keessaa bahee booda bishaan guddistaa itti naquu dandeessan ammaaf garuu kana lukkuu bilcheessuu qabaan bishaan irratti itti dabalataa waan ta'eef kan hundaa كنا وقت ما قرطن كان جسودا أما بالتأكيد زراعة وهندو بالسبب جرجسودا أو الفين برتنا بهارات وهم يسمين جسودا بالتاني فوري كباك يسمين تاني دكتور فوري كبتي أما كنا كنو جسمين زراعة تاي بجاري كنا كبتي زراعة جسودا كنا جسودا Kas barana Kina kuma kana isuudha monte hafe zuru teko daqiiqa 20 ibidda jala gootanii gaazii jala gootanii daqiiqa 20 akkanumatti geessu isuudha subuudha ni taphatama keeffamee jira jechuudha kana fakkaata warroonni dura maatiin affata hedduu tokkoon jaaladha hedduu tokkoon galateeffadha warroonni dura maatiin hin ta'in koottaa maatiin affaa chaanal keessanii jabeeffadha sin jedha asmaaniin ijoollee nama kamuu jechuudha ijoollee sabskiraayib godhaa fi sabskiraayib yoo gootan homaa sinirraa hir'atan jechuudha wanti isinitti kafaltan tokko hin jiru jechuudha kanaafuu walaa jabeessinuu jabeeffadhaa siniin jedha dhaamsaan isinitti qabammaaf kan jechuudha bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh